Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Caaccuu Teekinooloojii hundumaan jedhama. Kun sagantaa Caaccuu Teekinooloojii irraa isiniif dhiyaatudha. Akkuma beekamu Caaccuu Teekinooloojii irratti sagantaawwan garaagaraa barnoota teekinooloojii, odeessaalee, walaloowwan wantoota aadaa irratti bu'uureffatan garaagaraa isin qabannee kana dura dhiyaachuun keenya hin beekama. Har'a immoo sagantaa telekominikeeshinii irratti bu'uureffate tokko qabannee isin dhiyaanne irra. Sagantaan kunis immoo Safarikoom yookaan dhaabbata telekominikeeshinii kan ta'e Safarikoom irratti kan bu'uureffatedha. Biyya keenya keessatti bara 2022 kana keessa tajaajila telekominikeeshinii kennuun eegala jedhamee kan yaadamu dhaabbanni kun hojiiwwan garaagaraa hojjechaa jira. Kanaaf dhaabbanni kun maal qabatee akkam dhufu biyyoota yookaan baroota darban keessatti immoo tajaajila akkamii kennaa akka turee fi maal akka irraa argannu faayidaalee garaagaraa gama tajaajila intarneetaa, tajaajila bilbilaa, tajaajiloota telekominikeeshinii kamiiniyyuu faayidaa akkamii akka inni nuuf fidee dhufu kan waliin ilaallu ta'a. Kanas immoo biyya kana dura yookaan biyya keenya keessatti tajaajila kennaa ture irratti maal akka kennamaa turee fi faayidaa maalii akka irraa argannu immoo kan waliin ilaallu ta'a. Isa dura odeessa tokko waayila koo Geetahuun Waaqayyootiin qophaa'e isin affeeraa isa hordofaa itti deebi'a. Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenyaa akkam jirtu? Kun sagantaa teekinooloojii keenyaa Caaccuu Miidiyaa irraa isiniif darbudha. Qopheessinee isiniif dhiyeessuuf hundumaa Tasfaayee fi Geetahuun Waaqayyaan isin waliin turra. Sagantaan kun waa'ee dhaabbata biyya Itoophiyaa keessatti tajaajila hojii eegaluuf jechaa jiruuti. Dhaabbatni kun Safarikoom kan jedhamu yoo ta'u, dhaabbata jalqabaa Itiyoo Telekoomitti aansee Itoophiyaa keessatti tajaajila telekominikeeshinii kennuuf guyyaa lakkaawwachaa jirudha. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya, sagantaan kun yookaan immoo dhaabbatni kun maal nuuf qabatanii dhufu? Maalutu immoo biyya keenya keessatti fooyya'aa laata? Gama dinagdee biyyaaf namoota dhuunfaadhaa fi carraa uumuudhaafoo wanti haaraan inni fidee dhufu mee walumaan haa ilaallu. Maqaan dhaabbata kanaa Safarikoom jedhama. Gosa dhaabbataa PLC dhaabbata itti gaafatamummaan isaa murtaa'eeti. Dhaabbanni kun tajaajila kan eegalee akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 1993ttidha. Akka dhaabbata itti gaafatamummaan isaa murtaa'ee tokkottis biyya Keeniyaa ollaa keenya taate keessatti akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 1997 bu'uureffamee jira. Maqaan dhaabbata kanaa Safarikoom jedhama. Gosa dhaabbata PLC dhaabbata itti gaafatamummaan isaa murtaa'eedha. Dhaabbanni kun tajaajila kan eegalee akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 1993tti yoo ta'u, akka dhaabbata itti gaafatamummaan isaa murtaa'eetti biyya keenyaaf ollaa kan taate biyya Keeniyaa keessatti tajaajila kennuuf kan bu'uureffame akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 1997tti ture. Biyya Keeniyaaf tajaajilawwan garaagaraa kennaa kan jiru yoo ta'u, tajaajila neetwoorkii moobaayilaa kanneen akka bilbila moobaayilaa yookaan moobaayil telefoon kan jennu, daddabarsa maallaqa moobaayilaan, moobaayil manii tiraansfer, meeshaalee elektirooniksii, kan daldalaa, kan kompiitaraa, tajaajila intarneetaa, tajaajila muuziqaa, akkasumas immoo faayibar optiksii kan jennu kennaati kan inni argamu. Akka ragaan akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2020 ba'ee ifoomsetti dhaabbanni Safarikoom fayyadamtoota yookaan immoo sabiskiraayibaroota miliyoona 35.6 ol akka qabu ni mirkaneessa. Tajaajila isaa daddabarsa maallaqaa bilbilaan MPESA jedhamuun baay'ee beekama. MPESA'n tajaajila daddabarsa maallaqaa kan ergaa bilbilaa gabaabaan raawwatudha. Maarreegaa biyya Itoophiyaa keessatti bara 2022 irraa kaasee tajaajila kennuuf kan jedhu dhaabbanni Safarikoom kan inni waliigalees tajaajiloota telekominikeeshinii kanneen akka sagalee, daataa fi kan biroo hunda ta'uu malas jedhameetu eegama. Seenessi keenya asirratti yoo goolabamu sagantaan keenya itti fufa. Tajaajila Safarikoom kennuu fi maal akka fakkaatan waliin kan ilaallu ta'a. Tajaajiloonni Safarikoom kennu akka tajaajila telekominikeeshiniitti bakka gurguddaa lamatti qoodamu. Isaanis immoo tajaajilota nama dhuunfaa fi tajaajila dhaabbataaf, tajaajila bilbila sagalee, tajaajila daataa, tajaajila MPESA fi tajaajila fixed intarneetii yookaan tajaajila intarneetii dhaabbataa fi tajaajila gurgurtaa meeshaalee elektirooniksii ta'a jechaadha. Akkasuma tajaajiloonni kun
tokko tokkoon isaanii kaataagorii mataa isaanii yookaan immoo qoqqoodama mataa isaanii kan qaban ta'a jechaadha. Inni itti aanu tajaajila biizineesii ta'a. Tajaajilli biizineesii kunis immoo tajaajila dhaabbataaf yookaan immoo tajaajiloota nama dhuunfaaf kennaman otoo hin taane qabiyyee fi haalli kaffaltii isaaniis garaagarummaa kan qaban ta'u jechuudha. Akkasuma tajaajiloonni dhaabbataaf kennaman kunis tajaajila bilbila sagalee, tajaajila daataa, tajaajila MPESA kan jennu, tajaajila intarneetaa fiksidii fi tajaajila gurgurtaa meeshaalee elektirooniksii ta'uu jechaadha. Isa kana keessaa inni tokko wanti adda isa godhu tajaajila MPESA kan jedhamu kun tajaajila moobaayil manii tiraansfarii yookaan immoo tajaajila daddabarsa maallaqaa kan bilbilaan raawwatamudha. Tajaajilli kun tajaajila yeroo dhiyoo Itiyoo Telekoom kennuu eegaleera. Inni Teeleever kan jedhamuun kan nama wajjin wal fakkaatuudhaan amanaa garaagarummaa qabaachuu malu. Garaagarummaan isaanii tokko tajaajilli MPESA kun inni Safarikoomiin biyya Keeniyaa keessatti kennamaa jiru biyyoota Afrikaa muraasa irratti kan tajaajila irra ooludha jechaadha. Biyya Keeniyaatiin alatti biyyoota Afrikaa biraa keessatti kan tajaajila kennuu danda'udha jechaadha. Tajaajila daddabarsa maallaqaa kennuu danda'a. Kabajamtoota hordoftoota keenya kutaa tokkoffaan kana fakkaata. Kutaa lammaffaa irratti tokko tajaajiloota telekominikeeshinii kanaaf kaffaltii gamii akka barbaachisuu fi kaffaltii hammamiitiin akka kennamaa ture akkasumas immoo tajaajila dhaabbanni kun social responsibility yookaan tajaajila uummataaf inni kennuu fi wantoonni biroon ittiin beekamu ajaa'ibsiisoo isiniif qabannee dhiyaanna.